Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtan galatee jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha warroonni maatii kennaa jaalalaa taatan anaa dhufuu isiniin jecha warroonni maatiin taane kennaa jaalalaaf maatii ta'a isiniin jedha kennaan jaalalaa akkasuma waan babbareedaa fi waan barumsa nama qabu akkasumas waan nama bashannansiisu kanarratti channala kanarratti isinii qabatee dhufa. Sinin jedha ummata qashtii ummata jaalalaa share like gochuu hin dagatinaa sinin jedha egaa mata dureen irra qabadee dhufee egaa Biritii teenya suuraa irratti argitan tana biyya Arabaa keessa turte akkuma nama kamiyyuu hojjettee mana namaa keessa hojjettee maallaqa ishii guduufattee gara biyya ishii nangalee hojjettu jaalalleen ishii onlaayiniidhaan ol baranii wal jaalatanii jechaadha hiriyaa ishii jechaadha wal jaalatanii egaa wal jaalatanii dursa Egaa yeroo harkaa qabdu hundumtuu si jaalataa yeroo harkaa dhabde immoo namni abbaa kanaa siin jedhu hin jiru jechisuun kanaafi egaa yeroo ishiin biyya Arabaa jirtutti faayidaa ofiitiif bu'aa ofiitiif atti fayyadamuuf yeroo atti dabarsuuf atti jijjiiramuuf jedhee sin jaaladhe jechaani ture jaalalli sobaa isa kanaa jechaadha jaalalli sobaa yoomiyyuu yeroo hin qabu hundeerree hin qabu. Maalifi waan sobaam ta'e jecha jaalalli dhugaammoo isa hundee godhatee hundee dhaabbatee jirudha jechaadha. Akkasuma akkuma argitan gasurra irratti Biritii teenya tana biyya Arabaatti guyyaa ishiin galtu biyya Arabaatti yeroo ishiin galtu shaanxaa ishii achumatti qalabatii harka lamaatti godhatee qalabatii godhee fi achumaan fudhatee achumaan galaa boolirraani egaa ishiin maatii ishii firoottan ishii irraa isa caalfattee guyyaa asii galtu mana isaatitti galtee jedha. Asumaan Biritii teenya tanaaf yaadannoo ta'aa fi warroota hafan immoo barumsa. Maalumaafuu ta'ee jechaadha. Wannumti fe'e isinitti haafuu dhiira onlaayiniidhaan bartan tokko jechaadha. Dhiira onlaayiniidhaan bartan keessumattuu kan maatiin keessan namni tokko firri keessan irra quba hin qabne dhiira onlaayiniidhaan bilbilaan bartanii tarii namni biyya Arabaa keessa jiraatu inni faayidaa ofiitiif jedhee wanumaatti biyya Arabaatiif jiraatte maallaqa qabdi jechaadhaaf kan si jaalatte malee inni maallaqa keeti malee si kanaa miti kan si jaalate jechaadha. Tarii namni onlaayiniidhaan bartanii kan maatiin keessan hin beekne maatiin keessa firri keessan kan waan beekne sin jaaladha sin jedheetuma sin jaaladhaan jaalala hin taatu akkuma jedhasan. Egaa jaalalli sobaa kudha sii dawwalee maal jedhee na jaalate jechuun hin dandeechu. Namni tokko immoo sitti haasa'ee dhiisee keessa isaatti yoo si jaalate na jibba jechuu hin dandeechu. Kanaaf jaalalli isa keessatti kan fakkeessu osoo hin ta'in kan keessan onni irraan kan nama jaalatasanii jechaadha. Egaa inni atti fakkeessee keessumattuu shamarran keenya shamarran tokko dhugaa isiniin jedha maaliyyuu haa ta'u guyyaa biyya kana hojjettanii biyya Arabaa keessa hojjettanii mi'a keessan qabattanii waan baay'ee fudhatan namni warqii qabaachuu dandeechuu waan hedduu qabaachuu dandeechuu namni biyya namaa keessa gisee ture taree waggaa 4 waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 kanaan irra fuutanii harka isaatitti yoo galtan inni isa sana hunda isin harkaa luqqum godhee warqiis bilbila keessanis kompiitara keessanis isinirraa fudhatee guyyaa isin dhugdanii uumaa hin qabne ofirraa baasee isin gataa jedha. Tokkoffaa maatii keessanirree walitti buutanii maaliif maatiin keessanii yeroo dura biyyaa baatanii maatiin gimmaashni keenya kanuma beellu horii gurguree gimmaashni sangaasaa gurguree gimmaashni maasaasaa gurguree waan hedduu maasaarree gurguruu baatanii maatiin qabeenyuma yoo qabaate qabeenyuma isaaniitiin yoo biyyaa baane waan hedduu maatiin keenya nu wajjin dararramanii nu wajjin yeroo isaanii aarsaa godhanii nu wajjin dararramanii waan hedduu bu'aa bahii gadi jedhanii ol jedhanii hojii isaanii dhabanii nu gaggeessanii jecha nuti immoo har'a guddanne jenneetuma dhiira tokko onlaayiniidhaan barreetuma kabajaa maatii keetirre tokkoffaa kabajaan ati dhiira tokko onlaayinii irraa bartee guyyaa asii galtu yoo isatti galtee jechaadha dhuganaaf jechaadha warqiin tokko fakkeenyaaf warqiin tokko yoo bittee akkuma argite hin gootu koowwattee tiree yeroo hunda hin deemtu jechuudha. Maaliif sababni isaa fakkeenyaaf ammaa warqiin tokko bakka keessattuu karaa biyya keenya yoo galle warqii kana uffannee hin deemnu maaliif wanta isaa gatiin qaalii ta'eef akkasuma kan shamarran biyya Arabaa warqii isaanii waan taateef namni tokko onlaayinii ruumaan bareetuma namni tokko sin jaaladheetuma sanuu maatii ishiitti ala maatiin ishii guddisee waan hedduu wajjin ta'ee
wajjin darraramee waan hedduu wajjin ta'e darraramee waan baay'ee ta'eeti. Sanumaa jecha sanumaa waan hedduu darraramee waan hedduu wajjin ta'e yoo akkanumatti jechaadha. Akkanumatti namni tokko online irraan baree sanuu kabaja maatii isaa oduu eegin online irraan baree akkanumatti yoo faana galte atiin kun rikkaasha harka keetiin ofirraa kasiiste jechaadha. Harka keetiin ofirraa kasiiste jechaadha. Dhugaa inni amma maallaqa kee ati harkaa qabdutti sirraa nyaachuudhaan maallaqa keetiif si faana kaata. Maallaqa kee yoo dhabde booddee kinoo akka micoo tanaa jechaadha. Dhugaa rabbi mee micoon tuni fakkeenya sinii haa taatu isiniin jedhe. Dhugaa rabbi fakkeenya sinii haa taatu jechaadha. Maaliif hundi keessanuu irraa barachuu qabdu. Yeroo ishiin maallaqa qabdu irraa nyaatee irraa dhuge amma yommuu ishiin maallaqa dhabdee sanumaa ilmoo ofii wajjin tulfeecha irraa bade kinoo akkana. Macarrashaan keessan warroonni kabaja maatii keessan inni kabaja keessa warroonni inni macarrashaan keessan akkanaa jechaadha. Maaliif akka fe'ista waa fe'ista maatii keessan isin dhalee isin guddiseen har'a asiisin ga'e isin of dandeechanuma maatiin keenya nu barbaachisu jettanii maatii keessan irraa adda yoo baatan waa baay'eetu isin aggaxxama jechaadha. Maaliif jennaani maatii keetii yoo si jaalate dhuguma jaalala dhugaa yoo ta'e dura maatii kee dhaqee yaa kabaju. Dhugaa rabbi. Maalifi aga tokko osoo maatiin kee beekee amma mucayyoon tun maatii ofiitirree dhabdee isaan isatti nafnee maatiin maatiitti nafnee maallaqa itti nafnee jira. Maallaqa keessan dhiirri maallaqa jedhasiin jedhu. Dhiirri maafi sa'aatii kanatti dhufuu qabda jedhu kootu siin jedhu jechaadha. Inni faayidaa mataa ofiitiif jechaadha. Dhugaa rabbi ammaan beekitiin irraa baradhu irraa deebi'i dhiira akkana. Dhiira immoo yeroo qotee waan tokko si gaafate yommuu waan kana hin godhu jettee sitti muufatu jechaadha. Inni kunirree sitti dallanee sitti aaru inni kunirree faayidaa isaa waan dhabeef waan ta'eef sitti aara waan ta'e isa sanirree irraa fagaadha shamarran keenya. Dhiironni baay'een jechaadha yommuu si baran yommuu si jaalatan jecha si cabuu si burquu guyyaatti yoo baay'ate yeroo 20 dawwala. Garuu yommuu harka isaanii keechee torbeetti guyyaa tokko bilbiluun baay'ee rakkisaa baay'ee dhibaa akka yoo itti dawwaltee fuqa sagalee siin deebisne jira. Kan duraa sagaleen kee akka muuziqaa sagalee kee dhaggeeffachuudha jechaadha. Muuziqaa dhaggeeffachuudha sagalee kee dhaggeeffachuu wayya kan jedhan yommuu sanii jechaadha. Yommuu waratiin dhume sagaleedha yommuu ati ergitee fi muuziqaa wayiiti siin jechuu danda'u. Dhugaa kanaafi of eeggadha irruma guddaa jechaadha. Dhiira attaasa'uu dandeecha garuu nama kamiyyuu online dhaan attaasa'uu dandeecha. Maallaqa kee ittiin kennin qaama kee ittiin hin ergin. Bakka sani balazaa warroonni immoo shamarran tokko immoo qaama keessan ergitanii kana jettanii booddee qaama keetan gadi baasa. Viidiyoo kee akkasiitan gadi baasa. Maallaqa ergi yoo si jedhe hin ergina qaama keessa. Please kabajaa warra keessanii kabajaa mataa keessanii. Ati qaama keetti ergite maaltu ilaala inni obboleettiin qabu maalidha ati dubartiidha obboleettiin qabu haadhan qabu haadha ta'e ilaali jedhiin qaama akkasii yoo si ergisiin jedhu gaa rabbi namni kabajaa obboleettii ofiitii fi haadha ofiitii hin qabne qaama keenaa ergisiin jedhu si jammar namni sun bultiidha siif hin ta'u. Dhugaa rabbi namni qaama keenuu ergisiin jedhu namni viidiyoowwan tapha hin taane sitti ergu viidiyoowwan bilginnaa viidiyoowwan karaa waan biraatti nama geechuu si ergu si jammar bultiidha siif hin ta'u gonkumaa gongootti naamanii irraa bahee jechaadha. Dhugaa rabbi isiniin jira. Kanaaf dhiironni baay'een dhugaa akkuma dhiirri gaariin jiru badaanis hin jira. Dhiirota hunda maqaa balleessuun dogoggora. Akkuma shamarreen gaariin jirtu shamarreen badduunis ni jirti. Kanaaf isin jedha amma tokko shamarran keenya of eeggadha. Dhugaa rabbi of eeggadha.